السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في جالتمتوتا إلمان أرومو كان يوتيوبي أبدو سي أورو جل ترجمتن إرجافو خنا ورا إملالة خنا واهي قباتي مسجدة النجاش الرتي راوتمي هنجيو ناتي ورقبه موتما كيسايس دم موتا سلا موتما مالي جرامتي كان باي غراكو نغبو أستاذوتا ورا أستاذو فينجدا birriidhaaf jecha kaadirummaatti jijjiiramanii gaafa lolli achi keessatti hintinii ta'ee lubbuun nama nagaa maskiida keessaa namni 81 gadi fuudhamee ajjeefamaa maskiinni rabbiidha maskiinni waggaa 1400 nagaadhaan jiraate maskiinni seena qabeessi akka muslima addunyaa guutuutti wanti kun baay'ee tokko garaa nama guba garuu ustaaza ofiin jedhaa warri mootummaa kana jala fiffiigdanii hanga yoonaatti gabbaatanii waan kanallee irraa mormuu dadhabdanii qoratamee anuufa maala ta'u jettan hedduu tokko isinitti gaddini. Kanaafiyyuu yeroo kanatti ummanni amantii isaa dagatee jira. Mootummaa jala lubbuu ofii baraarachuudhaaf jiraachuudhaaf qofitti sobdanii fakkeessaa jirtu hundi keessan ustaazonni gabbahee hanga yoonaatti wanta kana akka mootummaan gabbahee mee fakkeenyaaf aangawoota mootummaa keessaa warra aangoo gurguddaa qaban kan akka Yaasin Nuuruu kan akka Abuubakir maali mee wanti jarri intini jedhan sinuma an dhugaa rabbi walitti muudhaafi zarunyaa waan arge jechuu dandeessu ummatumti ka'abaa kun muslimni jaraas maal jaraas faayidaan qabdu dheengadda gaafa wanti kun Tigraay keessatti lolli akkanatti ummanni nagaan lafarraa dararamu lolli kun lola ajaa'ibaati lola deeggaramu jedhanii jala fiigan har'a garuu gaafa maskiinni rabbiidhaa caccaffamee akkasitti daaraa taasifamu namni gabbahee waan kanarraa dubbate hin jiru mootummaanis wanta kanarratti ibsa kenne tokko hin qabu tuffii ummata muslima Itoophiyaatiif qabudha jechuudha akkuma Oromoo tuffatu ummata muslimaas tuffata Oromummaa keenyaan dhiibbaan duratti uumama karaa amantiitiin dhiibbaan duratti uumama kanaafuu yaa warra muslimaa of qopheessaa nu balleessuudhaaf akkuma Itoophiyaa aandannat jedhamu amantii tokko alaabaa tokko afaan tokko gochuudhaaf akka karoorfame kanarraa fakkeenya fudhachuu dandeessa jechuudha maskiida seena qabeessa waggaa 1400 nagaadhaan jiraate maskiida sina akka seenaatti ummanni kun irraa waa baratu daawwatamee ummanni muslimaallee seenaa isaa keessatti ni jedhu har'a mootummaa Abiyyi gubate har'a qofaa miti maskiinni gubachuun maskiida 40 oltu gubate erga Abiyyi dhufe bara aangoo Abiyyi keessa kan imaamni jaartii isaatii wajjin maskiida keessatti gadi fuudhamee fuulduree maskiidaa irratti ajjeefamuu jalqabe kana laalaatiyyuu isin mootummaa qabna mootummaan keenya nuuf sirreessa ibsa nuuf kennu jettanii warri eegdan rafiitiirra jirtu dammaqa mootummaan ibsinni sii kennu hin jiru ibsa baasenni ibsinni baasu humnaan uffata waraanaa intini uffatee militarii uffatee dhufee humnaan isin bulchina waan barbaadan isin goona yoo waaxiitti hidhamteetiyyuu achi keessatti dararamta achi gadi baafamte ajjeefamta sitti mamale wantini waahii maskiida kanarraa ibsa wayii isiniif kennee jedhu wayii hin jiru isin gadi baatii ibsa ejjennoo jabaa meera warra muslimaaf dhaabanne jedhanu warri muslimaaf dhaabanne jedhanii gareedhaan intini dhiyoo kana ijaaramanii jedhan mee maal baasan waan kana irratti wanti godhame hin jiru Abiyyi akka ummanni amantiidhaan walitti ka'ee ammas lolli waahee amantiitiin duraanuu itti beeka gaafa bashaashaatti bara 2002 maal ummanni wal fixu kan qindeessee akka ummanni amantaadhaan wal fixu godhe garuu Oromoon hanga yoonaatti ummanni amantiidhaan wal tuquu didee jennaan hanga maskiida seenaa qabu waggaa 1400 dhaqanii achitti barbadeessuurra gahan jechuudha maskiinni rabbii kabajaa qaba namni 81 maskiida kanatti baqatee jennaan achi gadi baasanii rashanan jedhaa jiru ajaa'iba bara nama 81 yoo akkamillee diinummaan jiraate maskiida rabbiitiif kabajaa qabaachuu qabu akkamitti maskiida rabbii keessatti haleellaan gaggeeffame akka maskiinni rabbii diigamu godhama inni jara Finfinnee keessatti inni jara Mooxaatti maskiida meeqa guban jara hanqatee jennaan amma immoo achi darbanii maskiida kana Najjaashii kan qabriin sahaabotaa achi keessa jiru qabrii sahaabota baay'eetu achi jira jechuudha maskiida kana keessa qabriin Najjaashii illee achi maskiidni kun maskiida zembaloo maskiida miti maskiida seenaa qabu ummata muslimaatiif baay'ee tokko natti dhagahame nan gubadhe namicha kana irratti du'aa'uma gadhadhaati malee waa tokko gochuunis hin danda'amne namichi Abiyyi jedhamu bara aangoo isaa keessa wanti nurra gahin hin jiru qaroo ija keenyaa dhabne
maskiinni nu jalaa gubata imaamni achi gadi baafamee ajjeefama maal kun tarii samiidhuma rabbiin bakka ummata ittiin fattanuudhaaf gadi buuse yoo ta'e malee kun namuma rabbiin nama ji'a sagalitti ciniinfatamee dahame hin jedhu balaa'ul aziim ni jedhanu namicha rukutamaa kana jechuudha. balaa'ul aziim jedhaman akkana jaarraa 21 keessa namni otuu itti manuu amantiidhaan ummatan qoodin gandaan ummatan qoodin maa meeqatu jedhanu har'a kanarra geenya jechuudha. nuti ummanni muslimaa of tuffachiifne jala mootummaa jala fiiguun qabnu nuti mootummaa jala gaafuma isin fiigdanii kaadiree taatanu inna Yaasin Nuuruu inna Abubakir mootummaadhaaf hin fiiginaa isin ustaaza amantii bakka buutu kaadireen ta'inaa garee tokko qofaaf hin quuqaminaa isin argaa jirra isin warri Ka'abaa kun jinniiti sun rukkuta ta'e maal hin beekaa dhiignimti keessa yoo zarunyummaa of keessaa hin qabne yoo mootummaa jala hin fiigne yoo nu maleen isiniin jenne hin ta'u dhugaa isinitti himnan gabbaati balaaleffadhaati mootummaa irratti dhiibbaa godhaa kabajanuuf haa godhu amantii keenyaaf hin godhu taanaan immoo hiriira baaneetiyyuu falmanna hamma yoomitti callisina ummata fixee bar namichi laa ilaaha yaa rabbi ati hin dandeessan irraa kaasi malee namichi waan irratti dubbatamee jenna Itoophiyaa diige bakka namichi kun diige bar diigamtee Itoophiyaan erga inni dhufee maskiida 40 way gubate takka bara mallasaa keessa bara dargii keessa bara maalii keessa maskiinni hangana ga'u gubatee diigame hin beeku bara maalii keessa jirare kun bara abaaramaa keessa jira sanuu bara 2021 bara haaraa kan ammas gaddaan waan sammuu nama cabsuun nutti asbaha masgiida rabbiidha diigsisee rabbi isaa diigu oh my god oh my god oh my god waan hin jedhuun qabu ustaazonni warri amma booda mootummaa jira mootummaan gabbee ibsa ejjennoo nuuf kennatanii barreessaatan of sirreessaa irra deddeebinee isinitti himna mootummaan tokko hin jiru isin ofii keessanii gabbaati ibsa ejjennoo uummanni muslimaa waan gochuu qabu godhaati argisiisaa ummata keenya qajeelfama ajaa'ibaa kennaa fi uummanni waan godhu hin beeka amantaa isaarratti qoosaan beeku kanaan ala wanti isin gadi baatanii mootummaan keenya waan maaloo jettanu kun of tuffachiisuudha amantaa keenya tuffachiisuu jedhama rabbumti nuuf birumatu malee baay'ee garaan nama bade dhugaan isinin jedha baay'ee tokkon aaree jira baay'ee tokkon gubadhe waan hin jedhu dhabee callisee ilaalaa ture nagaan turaa galatooma